warri akka koo yeroo waan gaarii argitanii biyya keessaniif hinaaftan jirtu anichaadha. Biyya namaa keessatti waan gaarii tokko gaafan argochaadha. Biyya koof nan hinaaffaa jechuudha. Hinaaffaa hin galchuu ani jechuudha. Hinaaffaa isaa hammeenyaa otoo hin taane hinaaffaa qajeelummaa jira mitiire. Gaafa biyyi namaa wanta gaarii tokko qabdu maaltaa kunis biyya koo keessa jira ta'e kan nama jechisiisu wayii jechuudha. Hoteela keessan jira guyyaa har'aa jechuudha. Kilaasiin hoteelaa tuudha. Sargii wayii deemneeti jechuudha. Madaamii keenya waliin shiggaa yookaan hoteela nu qabanii turan jechuudha guyyaa lamaa fi baay'ee tokko jechuudha. Namatti tola jechuudha. Maaliif jennaan qulqullinaa fi haala sidhaatii biyya namaa yeroo ilaaltu si hawwisiisa jechuudha biyya keef. Kilaasii kutaa ciisichaa jechuudha seenii tan jira. Utuu namni tokko seeniin dur seenatu seenee waraabbate. Madaamiin baay'ee makiinarra bu'aniin xumurre jechuudha. Maaliif jennaan yoo ol galan jechuudha hundumtuu akka xaafii sangoonni baraayisuu takkaatti ishee baraayisuu waan ta'eef jechuudha. Akkuma asaddaamee jiruunen ol seenee waraabbadhe jechuudha. Amma kilaasii ciisichaa tokkorraa gara kilaasii ciisichaa lammaffaatti darbee tan jira. Haala kanaatiin jechuudha. Dhugaa saddeet jedhee baay'ee tokko namatti tola. Waan sin ajaa'ibu jechuudha. Kana keessa kan hojjetanii shamarroota Filippinii tokkodha. Yeroo nuti dhufnee qulqulleessaa jiru. Baay'ee tokko nama dhiba jechuudha. Hojii dhaabbataa akkasiis hin jira jechuudha. Baay'ee namatti tola. Hoteela keessa qulqulleessanii bahanii galu jechuudha. Yeroo isaan barbaachisu dhufanii qulqulleessu jechuudha. Har'a jedha mishirraa warra Suudii keessa jirtaniif sargii wayii deemne jechuudha. Sargii warra Araboota baay'een keessan hin beektu. Dura otoo isaan argin siree haftisa jedhan sana taane jechuudha. Otoo mishirraan waliin galiin kilaasii fattashaa jirraayyuu. Amma kanoo saalonii keessa geenyeeti jirra. Shama'aan qoqopheeffamee jira jechuudha. Garuu abbaan ofiin argu sareen gurra kuttisa jedhan sana malee jarri qoqophaa'anii jiru. Garuu yeroon immoo daftee viidiyoo waraabaa jirti malee jechaadha. Amma immoo kushinaa seeneen buna danfisaa fi jechuudha. Kushinaan isaanii kana fakkaata. Dhugaa dubbachuuf hoteeluma keessa ta'e bakka wanti guutuun jira jechuudha. Wanti dhibe tokko hin jiru. Waan sin ajaa'ibu jechuudha. Meeshaa kana manuma fudhannee deemneerra jechuudha. Maashinii kaarabaati jechuudha. Bunaa fi shaayii kan danfisu baay'ee tokko namatti tola. Qodittii kana yoo waaqayyo jedhe bitadheen galanillee jechuudha. Baay'ee borsaa yookaan shaantaa keessa teessee bakka barbaade deemti bunaa fi shaayii itti danfifattu jechuudha. Inna jarri keenya immoo jechuudha. Hoteela keessas garuu hundumtuu hinuma jira. Isaan immoo haala kanaatiin kan mana dhuunfaa isaanii fudhatanii deemaniiru. Amma mushurraaf jechuudha gaawwaa shaayii danfisaa jirraayyuu. Gaawwaa Araboota akkasuma beektan kana kun akkasittiin qopheessineeti jechuudha. Kun kan shaayiiti jechuudha. Sayyuu keessaa naa bahuu didee harkisee hin baasa malee. Kunoo haala kanaatiin jechuudha. Qodaa kaduraa sana immoo dhiqeerashi. Kaameraaf hin gaggabaabsi malee isa kana dhiqxee isa kana dhiquu baatte akka daadhiin jette. Inna kana fakkaataa kun kan shaayitii kaduraa kan gaawwaati jechuudha. Buna jechuudha immoo warri afaan Oromoo dhageessan gaawwachuun gaawwaa jenna akka Suudiitti iddoo biraa immoo gaawwee jettu ta'e hin beeku. Loqonni Arabaallee garaagara jechuudha. Inna kana fakkaataa maashina kana siisterii isheetu yoo badhaaseera bisa madaamii kiyya jechuudha. Amma kunoo sukaara keenyatti naqanneerra finjaala tokko yookaan shiinii tokko jenna mitiire. Kunoo biyya Arabaati jechuudha. Bunni shiiniitti safarama. Indaan giddiini amma kunoo gabeerumsi keenyatti naqanneerra shaayii keenya qo'aa goonee qargoonee jirraayyuu. Otoo gara misirrootti hin geessin dura ilaalaa gasine. Amma qopheeffanneerra waan hundumaayyuu. Saalonii keessa godhannee jirra xaawulaarra jechuudha.
akkasitti saddat jedhee namatti tola jechuudha. Dizaayiniin kilaasii sana keessa jiru, saaloonii sana keessa jiru baay'ee tokko namatti tola dhugaa dubbachuu fi akka hoteela tokko nama sodaachisu miti jechuudha dhugaadha. Inni haala kanaatiin fu'aa jennee dizaayiniin kunoo xaawulaan irratti nyaatamullee loohaa yookaan immoo suura isa jedhamu jechuudha. Akkasitti kana fakkaataa iyyuu ammoo nyaata gaawaa wajjiniin ta'u jechuudha. Fidattee ittiin tallee akkasittiin qoqopheeffatteeti sirreeffachaa jirti jechuudha. Otoo mishirroon hin dhufiin jechuudha gaa. Otoo mishirroon hin dhufiin hojii ishee hojjetachaa viidiyoo waraabbachaa waan lama jechuudha. Takkaatti dhimma baatii jechuudha intaloon. Gidduutti immoo daawwannaatti kaateetti jechuudha. Wanta jabanaa biyya keenyaa natti fakkaatee dhugaa dubbachuuf kuni. Jabanaa biyya keenyaa natti fakkaate jechuudha. Haala kanaan waan isheen odeessaa jirtu hin dhaga'amu garuu jechuudha odeessaa jirti. Eenyu isheen immoo itti gayyoo nama jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yeroo kanatti namni mana hin jiru jechuudha. Dafeetuma waan jiru qopheeffadheera. Kana fakkaataa iyyuu isiniin jedha hordoftoota kooyii fataa inni irra takka jechuudha. Gadi ba'anii yeroo qilleensa fudhatanis baay'ee tokko namatti tola dhugaa dubbachuuf jechuudha. Haalli hoteelichas na daawwadhu jedha jechuudha. Wanti suurota garaagaraatu keessa jira. Kana asuma dhuguma na sodaadhe iyyuu ishii qeerramsa wayii. Suurota akkasii jechuudha. Wanta babbareedaa irraati hojjetamanii jechuudha. Kan isaanii dizaayinii mataa isaaniitiin qaban jechuudha. Anna kana fakkaatan isiniin jedha hordoftoota koo. Kun immoo leenca jechuudha. Bareedinumaaf akkas geexaniiru natti fakkaata. Inna kana fakkaata abbaan ofiin argu sareen gurra kutteessa jedhan sana taane. Amma immoo kun jechuudha hundumtuu jechuudha yaa'anii sokkana jechuudha gara sargii jechuudha. Sargii inni tokko hoteela keessatti kan inni ta'eeru. Ani immoo akka carraa jechuudha waan sin ajaa'ibu hoteela sana keessatti maatu nu mudate beektu mucaa madaamii kiyya baay'ee dhukkubee waan sin ajaa'ibu jechuudha mucaa guddoo. Akkasitti taa'een suura of kakaasa gaa mucaan kilaasii keessa jirti hin dhukkubsatte sargii hin deemne sababa kanaatti mucaa sana waliin anillee kilaasii kanatti hafe jechuudha. Akkasittiin kana fakkaatan isiniin jedha. Akkuma tasaa jechuudha dhugaa waaqayyo isa waaqa jiraata guyyaa har'aa jechuudha. Otoo karaarra deemaa jirru jechuudha wanta ani arge. Akka tasaa karaarra otoo deemaa jirru bilbila shaantaa keessan godheera malee jechuudha. Sila viidiyoo isinii waraaban ture kun isa qubna garaasa dhugumaati jechuudha. Namni hin baamalee akkatti galu hin beekamu jechuudha. Makiinaan lama dhugaa waaqayyo yeroon arge oh my god injide madaamin kiyya innaates jechuudha. Makiinaa sana argine hundi keenya iyyaan jechuudha. Hin iyyin jechuudha. Makiinaan lama jechuudha galagalaa isaa argine jechuudha. Tokko kan mi'aan baatee adeemu kaartooniidha. Kan inni keessa jiru waliisaa hin beeku. Kaartoonii natti fakkaata akka jiruun jechuudha lafa jira. Makiinaan inni kan manaa jechuudha kan nama afur baattu jechuudha. Ana raboota beektu. Barriisa irrumaa balaqqatamee walumatti akka jechuudha akka ispoonjii walumatti cafallaqamee jira. Inni guddichi jechuudha galagaleetuma tokkoon isaa hin hafne jechuudha. Namni ittuma naanna'ee jira. Shufeera sana keessa gaa fuudhanii deemaniiru haa ta'u du'ee jiraataa ani hin beeku jechuudha. Makiinaa keessa dhaabannee ilaalletu hin taane otoo makiinaatiin deemnuuti kan nuti ilaalle jechuudha. Baay'ee tokko yaa waaqayyo ba'anii galuun fedha keetii jedhee anillee dhugaa waaqa namni hin baamalee akkatti galuun beekamu. Nagaan nu galchedhee waaqayyoon kadhachaa deema dhugaa waaqayyooti. Maaliif jennaani yeroo ammaa kana addunyaa kana keessatti balaa gurguddaadha jechuudha kan nama mudataa oolu guyyaarraa gara guyyaatti biyya keessa biyya alaa hin jedhamu gadi ba'ee miidiyaa irratti odeeffamu malee jechuudha dhugaa dubbachuu fi waan baay'eetu akka addunyaatti guyyaa tokkitti keessatti waa baay'eetu taa'aa oola jechuudha.
tokkoffaa jechuudha makiinaan sun caccabeera meeshaan irraallee jechuudha keessumaa makiinaan qodaa baatee deemu takkatti lafarratti yeroo galagalu qodaan sunillee kutaa'eera baay'ee tokko jechuudha karaa nuti irra dhufne immoo karaa fuula tokkorra makiinaa fe'insaa wanta meeshaa garaagaraa baataniitu deemaa karaa tokkorra immoo makiinaa kan namaa kan manaa jechuudha. Madaamin kiyya jiila akkasii qabdi yeroo darbe shufeeriin makiinaa guddaatti buusee jechuudha yeroo makiinaa gurguddaan jiru miti amma kan meeshaa babbaatu suni maqaa makiinaa ishee hin beeku malee hundi ishee maqaa qabdi yeroo itti jala geessu bismillah itti amma bira darbinutti jechuudha jiila qabdi dafii ofii nurra galagala fa'eetti yeroo baay'ee jechuudha har'a argite immoo utaalte bakka jirtu jechuudha. Anuu sodaannatti nam'e innaa kana fakkaataa ba'anii galuu fedha waaqayyooti yaa obboloota koo akka viidiyoo kana waraabne akka kokkolfine haasunu kana miti dubbiin namni otuma hin beekamiin biyya lafaa kanarraa dhabama waaqayyo gooftaan nu haa eegu malee jechuudha. Viidiyoo koo kana fakkaataa turtina walii guutaniif galatoomaan isiniin jedha yaada qabdannuu qoodaan isiniin jedha.